Haayilasillaasee bakka hedduutti ofirraa deebisaniiru. Koloneel Aliyyii Cirrii bulluq jedhan gamanatti asitti waraane asitti gaaxamne asitti nama 70 keessa qabaneessine qabu irraa hiikanne bittinneessine kun baate baqqala araguu ka jedhan baalambaas baqqala araguu warada gaji anatu baasaa ergame inni atti bittinneessine deebifne gallee bootaa keenatti deebine irreebe ammallee nu reebe hangeetu nutti ba'ee karaa hangeetu nutti seene biddiima nu seene achilletti balleessine alaafin keessa Ibrahim qaalluu jedhanii iddi shee alaqaa isatti goone asi beektonneessatti artiin garagalee dabre deebifne hangeetullee karaa ammallee iyyaatin karaa gurraatin achi nu seene kaallee dhoofne garagalchine firraa deebifne. Loltoonni qonnaan bultootaa waraana mootummaa bakka hedduutti akka inni magaalaa qofaa keessatti hafu dirqan. Gaafa lola ta'uudhaa kan beeknu kan ammoo bakka hedduutti lolan cirrii sanatti lolet shaawween lolet gaafa dhiirti waluu cirrii faa duute agartee dayyuun lolet alii ilmi faa alii waraaboo faa hajibba warii faa dhiirti gaafa san dhumte agarteetiin abdii Hussein faan artii meexxitiin lolet baleettiin lolet bakka hagami lolet barbaree lolet balee lolet toohatee dallo akka dallootitti mannaa tana nama waggaa 5 mannaa keessaa takkaa gad hin baane warri dargii boolla keessa hagam bahi waggaa 5 taa'ee manni keenya jahaffa itti ka'ee Itoophiidhaan agartee kunillee mataree isaa agarteetiin qawwee jedhanii kana makiinaa kanatti fidee asii biyya buqqisee. Lola xiyyaaraa mootummaan uummata qonnaan bulaatiin loleen sa'aa fi namni lakkoofsaan hin beekamnetu dhume. Wanni nu fixe xuyuuran fixe guyyaa sana. Miidhaan ta'e xuyuur malee yoo xuyuur hin jirre wama galluu hin qabnu isaa jennee siin kan lafaa jennee karaa loletiin hin beekamu. Gaalaf loletti hin beekamu. Hin xaragalee diida meedaa miti fixe meeda. Sirba magaalee tobbaasa. Daaraa godha. Nama kaan armatti muraa. Harmatti mura, harmatti mura, harmatti baqaqsa. Haa baqaqsu malee haa ciru malee nama sodaatee hin jalaa mukatti dabu hin jiru. Tokkochi nama laafee tokko malee baqachuun hin jiru. Jalaa deebiin hin jiru. Baqachuun hin jiru. Ka waraanallee ka lafaallee baqachuun hin jiru. Walitti dhumanii wal seenanii harkaa wal seenanii saanja wal seenan malee baqachuun hin jiru. Lolli keenya akkas hin sodaatan sodaan hin jiru. Gaaratti dhalatanii, gaaratti guddatanii, gaaratti qabsoo eegalan mirga ummata isaanii kabachiisuuf Koloneel Hussein Bunee Daraaraa gaara Goonii Gafarsaatti godina Baalee aanaa Sawweenaa ammaatti wanti qabsoof isaan yaachise mirga uumaan namaaf kennite waan namni irraa sarbeefi. Waan yaachise kan kalaqe Rabbii kan gabroonfatu nama Rabbii isa bilisummaan uumee gabrummaan hin uumne. Humna haraamatiin yaabbatee ofirraa buufna jennee itti kaane akkasuma dubbiin. Qabsoo jalqaba bananiin nafxanyaa qawween hin ajjeeftu jedhanii olola oofamu soba taasisan. Ajjeesanii sababa isaanii agarsiisan. Hussein Bunee Daraaraa. Qawwee namatti dhoofnee kaduu waaqa jedhanii waaqummaa dhiisii namooma dhoofdinee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee. bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dandama isiitiin geenne. Akka raayyootti hin qabsoofne qabsoon hadhooftuudha. Bakka dhaqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu
يوم نوان قتيجنة ورا غرغرسان نقولوا كبيرهم ما غرغرسان نقولوا دا غرغرسان بربادة شو وانا فيك أم تفتح شو كان كيشلو نيا كأما يسني ويا دي فتني ستر فتني لقى فتن كذا متي بر بيجي كنقلني بر بيجي كنقلني قال والله ككت ربتي مكا بالا ميتش أبالا مكا ببل ويوك أبو مرتو غوري هلا دقوق دون فكينا هلا نجلان تسسون مكا أكفنا تكون قونا كاسين زمان دلنگ نجي لابر Lolli qonnaan bultootaa jeneraal Waaqoo guutuutiin hoogganame akka bulchiinsa ammaatiin aanaalee Beeltoo, Sawweenaa, Gurraa Dhaamolee, Raayituu, Gindhiir, Madda Walaabuu, Dalloo Bunaa, Gooroo, Daawwee Qaachan, Harannaa Bulluqii fi Sinaana waraana mootummaa Haayile Sillaasee keessaa buqqisaniiru. Waggoota 5 bulchanii jiran. Qabsoon uummanni Baalee finiinse deeggarsa ilmaan Oromoo gara biroo argatte. keessaa waldeen Maccaa fi Tuulamaa qabsoo qonnaan bultootaa deeggareera. Lola mootummaan xiyyaaraan uummataa fi qabeenya isaa fixe mormeera. Qabsoon qonnaan bultootaa gama Tigraay fi Goojjamiinis ni oowwite. Barattoonni yuunivarsiitii lafti tan qonnaan bulaa akka taatu hiriira bahanii qonnaan bulaa deeggaraniiru. Qabsoon barattootaa mootummaa Haayile Sillaasee dhabamsiisuuf gaheen isii guddoodha. Qabsoon qonnaan bultootaa tan hayyootaa tan sabaa fi sablammootaa finiintee fiixatti baate. Mootummaa Haayile Sillaasee jigsitee dhaba goote. Fulbaana 2 bara 1967tti. Har'a fulbaana bultii 2 bara 1967 jalqabee Haayile Sillaasee tokkoffaan taayitaa isaanii irraa bu'aniiru. Erga mootummaan Haayile Sillaasee kufee mootummaan Darguu taayitaa qabatee boodas miidhaan cunqursaan uummatarraa hin hiikamne bifa biraatiin itti fufte.